Tole akkam jirtu nagaa fayyaadha akkam jirtan har'a mata duree tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Mata dureen keenya har'a akkamitti galii fi baasii keenya sirnaan to'achuu dandeenya waan jedhu irratti waan tokko jechuu barbaade. Egaa wanti akkanaa kun yeroo hedduu sadarkaa manneen barnootaatitti hin barannu. Waan sadarkaa manneen barnootaatitti hin baranneef ammoo dhimmoota kanneen irratti hubannaan nuti qabnu gahaa miti jechuudha. Kanaaf dhimmicha irratti hubannaa jiru guddisuuf akkasuma immoo waan beekan waliin qooduun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef har'aaf dhimma kana irratti kaasuu barbaade. Keessattuu ilaalcha yeroo qarshiitiin wal qabatee humnii fi yeroon kan jiru 20 irratti qalbiin kan dhufu 40 irratti waan jedhu sana cabsu wal qabatee namni wanta yerootiin hojjechuu qabu hojii manaa isaa maal ta'u akka qabu waliin ilaalla jechuudha. Egaa haala kanaan qarshii waan jennu kun maal jechuudha waan jedhu irraa yoo jalqabne egaa qarshii waan jennu kun waan barbaannu tokko ittiin argachuuf yookaan waan barbaannu tokko ittiin guuttachuuf karaa seeraatiin yookaan sirrii ta'eetiin wanta walitti qabannedha jechuudha. Waan walitti qabannedha. Wanti walitti qabanne kun immoo qaama biraatiin nu kaffala. Qaamni nuuf kaffalu sun immoo hanga nuti isaaf dhiyeessineeti humna keenya ta'uu danda'a, yeroo keenya ta'uu danda'a, beekumsa keenya ta'uu danda'a. Wantoota nuti dhiyeessineef kana hanga nuti dhiyeessineef sana irratti hundaa'ee kan nu kaffaluuf yookaan inni sun kennu sana irratti hundaa'ee waan argamu ta'uusaa kana beekuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Irra caalaatti wanti nuti akka galiitti qarshiitiin argamu kun waan addunyaa yookaan dhala namaa tajaajillee waan arganne ta'uusaa sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa asirratti maaltu qarshii naaf galcha, maaltu qarshii naaf fida waan jedhu kana sirriitti beekuu danda'uu qaba. Maaliif yoo maal gabaaf dhiyeesse qarshii argachuu danda'a. Qarshii argachuu danda'a waan jedhu kana namni sirriitti ilaaluu madaaluun irra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf maaliin dhiyeessa gabaati? Beekumsa qabdaa? Beekumsa akkamiin qaba? Waan jedhu kana sirriitti ilaalu. Kennaa qabaachuu mala fakkeenyaaf walaloo ta'uu danda'a, atileetiksii ta'uu danda'a, kubbaa miilaa ta'uu danda'a. Wanta addaa inni qabu maali? Humna ta'uu danda'a. Humna sana yeroo ta'uu danda'a. Yeroo jirutti namni yeroo sanitiin waa hojjetee waa argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf maaliin danda'a waan jedhu kana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akka walii galatti egaa waa'ee bulchiinsa mallaqaatiin yookaan galiif baasii wajjiitiin wal qabatee ammatti waan gurguddaa sadiin kana tooftaa isaanii waliitiin ilaalla. Inni jalqabaa galiidha. Egaa qarshii waan jennu waan nuuf galu waan argannu jechuudha. Kanaaf galii jechuun maali? Galii akkamitti arganna waan jedhu kaasaa. Inni lammaffaan baasiidha. Egaa baasiin waan arganne sanarraa waan ittiin namoota ittiin tajaajilu yookaan immoo tajaajila argannu waan achi deebisnee kaffalluudha. Isa kana inni biroo immoo ilaalcha waliigalaa qarshii irratti qabnu. Ilaalcha nuti qarshii irratti qabnu maal fakkaata? Positive or negative waan jedhu kana sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu hanga danda'ameen ilaalcha nuti qabaannu qarshiitiif ilaalcha positive ta'e horachuun baay'ee barbaachisaadha. Meeshaan kanneen tokkoon tokko isaanii haa ilaallu. Inni jalqabaa galiidha. Egaa galii waan jennu kun waan hojjennurraa waan argannudha. Wanta hojjennurraa wanti argannu kun immoo wanta nuti tuffatamuu hin qabne irraa ta'uu danda'u qaba. Maaliif hojjenna taanaan ni kaffalama. Wanni kaffalamu sun galii ta'a. Garuu yeroo hedduu namni hojiin qabu waan jedhu kana fudhata. Garuu hojiiwwan jiran hedduun jiru. Hojii tuffachuun jira. Keessattuu akka saba keenyaatti naannoo kanarratti gaaffii guddaa qabna. Xiqqaa irraa kaanee guddachuu waan jedhu kana hin amaleeffanne jechuudha. Kanaaf hojii tuffachuun hin barbaachisu.
hojiin kamiyyuu kabajamaadha waan jedhu kan erga fudhannee booddee galii keenya immoo akkamiin dabaluu dandeenya waan jedhu kan itti yaaduu baay'ee barbaachisaadha. Nuti kallattii garaagaraatiin galii argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf akka keenyaatti namni qacaramee hojjetaa dhaabbata mootummaa ta'uu danda'a, miti mootummaa ta'uu danda'a, dhaabbata dhuunfaa ta'uu danda'a, bakka jirutti qacaramee galii argachuu danda'a. Garuu as keessatti wanti sirriitti hubatamuu fi beekamuu qabu maalinni namni qacaramee hojjetu tokkoffaa dorgomaa ta'uu danda'u qaba. Afaan ittiin hojjetu sirriitti beekuu qaba, kompiitara sirriitti beekuu qaba, iskiiliiwwan hojii sanaaf barbaachisan sirriitti beekuu danda'u qaba, dorgomaa ta'uu danda'u qaba. Lammaffaa bakka hojjetu san irratti konfidensii isaa, ofitti amanamummaa isaa sana sirriitti guddifachuu danda'u qaba. Yoo isa sana qabaateedha namtichi waan sana irratti gahumsa gaarii kan qabaachuu danda'u. Inni biraa of gahumsu barbaachisa. Egaa bakka jiru irratti leenjiin ta'uu danda'a. Leenjiin sun immoo kallattiin ta'uu danda'a. Al-kallattiin gama onlaayiniitiin ta'uu danda'a. Carraa argamee namni ogummaa isaa kana gabbifachaa guddisaa deemuun irraa eegama jechuudha. Inni biroo barnoota ofii fooyyeffachaa deemudha. Fakkeenyaaf namni sadarkaa dippiloomaa irra jiru gara digirii kan digirii irra jiru gara maastarsiitti akkasitti hundi isaatu fooyyeffachaa deemu. Maaliif hanguma fooyyeffachaa deemu galiin yookaan mindaan inni argatu waliin dabalaa deema. Pilaas iddoo biraattis bahee dorgomuutiif carraan jiru guddaadha jechuudha. Kanaaf kana sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni biroo maddi galii inni biraa daldala. Daldalaan wal qabateedha. Asirratti maal inni wanti sirriitti ilaalamuu qabu namni daldalaan wal qabate wanni inni daldala ittiin jalqabu daldala isa kamtu nyaachisaa jedheeti kan eegalu. Isa kamtu nyaachisaarraa ka'uu osoo hin ta'in kan ka'uu qabnu rakkoo hawaasaa kam yoon furee gaarii ta'a. Yeroo tokko namas ilaalee yeroo biizinasii jalqabu isaallee ta'uu qabu. Naannoo jirru sanarratti maaltu rakkoodha? Maal hawaasni sun maal rakkate? Yoo maal dhiyeessineef fayyadamaa hawaasas fayyadnee ofiis fayyaduu dandeenya waan jedhu kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif hanguma rakkoo hawaasaa furaa deemu, hanguma rakkoo hawaasaa fooyyessaa deemu jireenyi keenyallee carraan fooyya'uu jiru guddachaa adeema jechuudha. Carraan namni guddachaa adeema jechuudha. Namni tokko rakkoo nama 10 yoo fure garii 10 argata. Nama miiliyoona yoo ta'e hangasuma galiin isaanii biiliyoonii yoo ta'e hangasuma. Kanaaf hanguma nama tajaajiluutiin galiin keenyallee waliin dabalaa adeema jechuudha. Kanaaf fakkeenya akka ta'u dhaabbileewwan sadarkaa addunyaatti maltii koorporeet kaampanii kan jennu isaan biyyoota addunyaa guddaa irratti argaman yoo ilaalle isaan kunneen baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Hangasuma galiin isaan dabaluu danda'an illee guddoo akka ta'e hubachiisa jechuudha. Egaa asirratti hanga danda'ame rakkoo namaa furree galii keenya dabaluu akka dandeenyu amanuu danda'uu qabaanna. Rakkoo immoo iskaan kan goonu naannuma keenyarra. Yaadicha of duratti biizinasi aayidiyaa jenereeshiniitiin mata duree tokko wal argina. Naannuma keenyarraa jalqabnee iskaan goonee rakkoo naannoo keenya jiru irratti hojjechuu danda'u. Naannoo keenya fakkeenyaaf naannoo keenyatti namni tokko suuqii yoo bane hundinuu suuqii waan biroo cinaatti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Inni biroo kennaa ofii beekuun itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf namni dandeettii barreessuu qabu dandeettii barreessuu sana gara biizinasiitti jijjiiru. Walaleessaa yoo ta'e akka walaloo sana gara gabaatti dhiyeeffachuu danda'u. Kan egaa qaaman ta'uu danda'a, onlaayin ta'uu danda'a. Kennaa isinii kennan sana kennaa qabu sana namni gabaatiif dhiyeessee dorgomaa ta'ee waan sanaatti fayyadamuu danda'u qaba. Fakkeenyaaf walaleessaawwan keenya, koomeediyaanota keenya, namoota mootuu pireezentaroota adda addaa yoo ilaalle kennaa ofii sana gabaaf dhiyeessan irratti kompiitu. Fakkeenyaaf Lataa Qana'ii fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kennaa qabnu sana sarchi goonee fayyadamuun nurraa jiraata. Inni biroo filannoon madda galii fudhachuu dandeenya onlaayin. Egaa ammatti bilbilli nu harka jira. Bilbilli nu harka jiru kana immoo yookaan carraa intarneetii qabnu kana biizinasiif itti fayyadamuu danda'u qabaanna. Fakkeenyaaf namni ijoolleen keenya biyya alaa jiran
biyya alaatitti meeshaa jiru gara biyya keessaatti erguu danda'a. Gara biyya keessaatti erguu danda'u. Gaa kana nama achi jiru sana nama hoolseelar yookaan nama dhiyeessaa sana wajjiin koontaakti godhanii gatii madaalawaa ta'eetiin fuudhanii nama biyya keessa jirutti erguu danda'a. Namni biyya keessa jiru sunillee fudhatee asitti gurgurachuu danda'a jechuudha. Kanaaf daldala akkasii sana asirratti garuu eeggannoon godhamuu qabu maal inni karaa nuti hojjechuu qabnu karaa seeraa fi seeraa qofa ta'uu qabudha jechuudha. Karaa seeraa fi karaa seeraan alaatiin hojjechuun baay'ee rakkisaadha. Sanaatiin ala immoo viidiyoo adda addaa hojjechuun keessattuu namoonni kennaa adda addaa qabu, kan walaloo qabu, kan fakkii, waa barreessuu, waa dubbachuu, arti adda addaa qabu sun immoo viidiyoowwan adda addaa hojjetamee gama intarneetiitiin itti fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Isa kanarratti namni intarneetirraa sarchi goonee fayyadamu deemuun irra jiraata. Asirratti namni keenya illee hojii onlaayinii kanarratti wal jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Asitti namni yoo waa hojjetu nama sanaaf yaada sirrii kennaa fi laayikis, sheeris akkasitti jajjabeessuudha. Yeroo darbe nama intarneetirraa qarshii miliyoona 6 waggaa hojjetee kaasaa ture. Namni suni maal kaasaa ture? Yeroo afaan Amaariffaan hojjetuu fi afaan Oromootiin hojjetu galiin isaa guddaa akka yeroo Amaariffaan hojjetu akka guddaa ta'e ammatti garuu hanga sana kan deemne kaasaa. Kanaaf wanta akkasii namoota waan akkasii irra jiran jajjabeessuun humneessuun baay'ee barbaachisaadha. Wal humneessuun baay'ee barbaachisaadha. Carraa jiruun wal deeggaraa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Namni waan jiru kana sirriitti qo'achaa deemuudha. Kun kan erga ta'e kan itti aanu qabxii lammataa baasiidha. Egaa baasii yoo ilaallu waa'ee baasiitti otoo hin seeniin dura gosoota baasii ilaallu. Gosoota baasii gosa gurguddaa afuritti qoonnee ilaaluu dandeenya. Baasiin inni jalqabaa fi baay'ee rakkisaa baasii nama burkuteessu kan immoo baasii waan hin barbaachisne waan ammatti itti fayyadamuu hin dandeenyeef baasuu. Baasiin akkanaa kun baasii akkamiiti? Fakkeenyaaf mana keessatti meeshaaleen binnu jiru. Meeshaalee sana garuu deelii ittiin hin fayyadamu jechuudha. Ofirratti itti fayyadamna jennee kan baasnee qarshii keenya qabanii ta'an. Baasii akkasii sana eeggachuu barbaachisa. Keessattuu naannoo magaalaatti hanguma meeshaan baay'ata gatiin manaallee kiraan manaallee waliin manas yoo jijjiiramu waliitiin immoo postiin sun dabalaa deema. Kanaaf baasiin akkasii sun waan nu fayyadudha, waan nu miidhutu hammaadha. Fakkeenyaaf maashina daabboo binne. Maashina daabboo binnee mana keenya nuti waggaatti yookaan ji'atti guyyaa tokko itti fayyadamna. Baasiiwwan akkasii sana maashinii juusii waan adda addaa binnu jiran. Wantoota akkasii sanarratti sirriitti eeggannoo. Inni lammaffaan baasii of eeggannooti. Kun yeroo rakkootiif baasii kaa'annudha. Kun baay'ee barbaachisaadha. Kun qabuu danda'a. Rakkoon hawaasummaa jiraachuu danda'a. Baasiiwwan akkasii sanniin baasii of eeggannoo kan jennu. Inni biraa baasii barbaachisaa ta'e jennee kaasu jira. Kun immoo baasii guyyuu baasnu jechuudha. Yookaan immoo baasii fakkeenya bilbiluma akka baduu danda'a. Yookaan immoo wanta adda addaatiif baasiiwwan baasnu kanneen. Inni afuraffaan baasii galii argamsiisuuf baasudha. Egaa inni kun baay'ee barbaachisaadha. Ammatti baasuu dandeenya jechuudha. Garuu of durarratti immoo maal nu fiduu danda'u? Galii jenereet gochuudha. Fakkeenyaaf namni tokko biizinasii ta'e wayii keessa yoo galu baasiidha. Yeroo baasiidha. Garuu in loongiran waan sanarraa argachuu danda'a ni argatas. Namni tokko ni barata. Yommuu baratu namni sun qarshii baaseet barata. Yeroo isaa humna isaa waa hedduu baasa. Garuu of duratti waan baase sanatti wanti inni argatu jira. Riitarniin inni argatu jira jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii sunni wantoota galii nu argamsiisan jechuudha. Egaa baasiin waan jennu kun irratti wanti of eeggachuu qabnu tokko jira. Egaa maal inni maaliif baasna? Waan baasii baasnuuf sana sirriitti hubachuu nurraa eegama. Waan baafnuuf yoo hin beekin rakkisaa ta'a jechuudha. Kanaaf kanarratti baasiin keenya galmaaf kaayyoo keenya wajjin walitti hidhatuu danda'uu qabaata. Waan baasnuuf sun hoo kamtu dursa argachuu qaba?
kamtu booddee ta'uu qaba. Waan jedhu kana sirriitti ilaaluu danda'u. Baasnu kamiyyuu miiraan ta'uu hin qabaatu. Herreegaan ta'uu danda'u qaba. Galmarratti kaayyoo irratti hundaa'ee waan dursa argachuu qabu argachuu danda'a. Kanaaf namni miira isaa to'achuu danda'u qarshii isaallee to'achuu ni danda'a kan jedhamu. Namni miira isaa to'achuu hin dandeenye qarshii isaallee to'achuu hin danda'u jechuudha. Maaliif asirratti namni xiqqaafis guddaafis baasoo ta'e rakkoodha jechuudha. Kanaaf asirratti of eeggachuu barbaachisaa. Asirratti wanti ta'uu qabu namni humnaa olis baasuu hin qabu. Humnaa gadillee baasee humnaa gadis baasee ofis maatiis rakkoo keessa galchuu hin qabu jechuudha. Kanaaf baasiin keenya kaayyoodhaan qusannaan karooran yoo ta'e irra barbaadama jechuudha. Qabxiin sadaffaan ilaalcha qarshiif qabnu. Egaa ilaalcha qarshiif qabnu jijjiiramuu qaba. Poozitiiv ta'uu danda'u qaba. Egaa ilaalchi qarshiif nuti qabnu garagaradha. Kun qarshiin humnaa ol jaallata. Kun immoo qarshii akka malee jibba keessattuu rabbiin walitti nu buusaa waan jedhu kana fudhata. Zan qarshii namni qabu immoo nama yakkamaadha jedhee yaada. Yookaan qarshiin hojjetamu karaa seeraan alaatiin dhufa jedhee yaada jechuudha. Kanaaf ilaalcha naannoo qarshii irratti qabnu sirriitti jijjiiruu danda'u qaba jechuudha. Inni waan dura jijjiiruu qabu keessaa tokko qarshiin na tajaajiluuf uumame waan jedhu kana namni fudhachuu danda'u qaba. Qarshiin nu haa tajaajiluuf odoo hin ta'in nuti qarshii tajaajiluuf odoo hin ta'in qarshiin ana tajaajiluuf dhufe waan jedhu kana namni amanee fudhachuu danda'u qabaata. Ilaalcha sana gabbifachuu danda'u qabaata jechuudha. Kanaatiin dabalatatti ilaalchi waa'ee namoota galii guddaa qaban irratti qabnu jijjiiramuu danda'u qabaata. Yeroo tokko tokko namni qarshii guddaa qabaatu yakkaan fidee, haateet fidee akkas jennee hawaasa keessatti wanni namatti maxxanse ilaalcha akkasii sana of keessaa bada. Namtichi karaa barbaadeetiin isaa fidu namni qarshii qabu yookaan nama qarshii guddaa qabu sanaaf ilaalcha gaarii qabaachuu qabna jechuudha. Ilaalcha poozitiiv ta'e qabaachuu qabna jechuudha. Kanaaf isa kanarratti sirriitti sammuu keenya jijjiiruun irra jiraata. Pilaas yeroo tokko keessattuu ammatti gatiin meeshaalee baay'ee mi'aayaa ta'aa deemaa asii kanaan wal qabatee nullee mi'aadha waan jedhu kana beekuu danda'u. Nutis akkasumatti mi'aadha, nama cimaadha, nama danda'udha waan jedhu kana keessa keenyatti qabachuu qabna. Gama birootiin ilaalcha qarshiin yoo hojjetame dhufuu danda'a waan jedhu kana amanuu danda'u qaba. Ilaalcha qarshiin yoo hojjetame dhufuu ni danda'a jedhu kana namni qabaachuu danda'u qabaata. Miira kana, amala kana yoo qabaate immoo namni waan gaarii fiduu danda'a. Kanaan wal qabatee miirri nan danda'a jedhu kun dhufuu danda'a. Zan akkamitti danda'a waan jedhu kana immoo namni kallattii adda addaatiin beekumsa isaa horatee fudhuu danda'u qabaata. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irraa odeeffannoo hedduu argachuu danda'a. Kanaaf sooshaal miidiyaa keenya yeroo keenya qofaaf odoo hin ta'in ittillee bashannanuuf qofa odoo hin ta'in ittillee barachuuf fayyadamuu danda'u qabaata. Kanaaf akkamittiin qarshii jenereet godha waan jedhu kana namni yaaduu danda'u qabaata. Sanaatiin ala qarshiin gaarii naaf mala waan jedhu kana waliitiin qabachuun nurra jiraata. Zan qarshii argannu wajjin immoo hangasuma sammuu keenyas wajji guddachaa bal'achaa deemuu danda'u qabaata jechuudha. Yeroo tokko tokko namni qarshii guddaa argatee sammuun isaa immoo hanga qarshii sanaa gahuu danda'a. Fakkeenyaaf namoota lootariin bahuuf yeroo hedduu maal jedhama namoonni lootariin bahuuf qarshii sanatti hin fayyadamanidha. Ni qisaasu maaliif odoon qophaa'in qarshiin sun isaan bira dhufe. Kanaaf wanta akkasii waan ta'eef yeroo hedduu qarshii sana ni balleessu ni qisaasessu jechuudha. Kanaaf haala akkasii kanatu baratame zan akkamitti fayyadamna qarshii. Yoo akkamitti fayyadamne sadarkaa qarshiin keenya sadarkaa gaariirra nuuf gahuu danda'a waan jedhan immoo tooftaalee ilaalla. Inni jalqabaa galma kaa'achuu akkuma dura jenne maaliif hin baasaa? Maal inni mul'anni kiyya? Maal inni galmi kiyya waan jedhu kana sirriitti namni beekuu danda'u qaba. Zan wanti nuti baasnu sun immoo
waan bu'uuraaf ta'uu danda'u mala. Waan bu'uuraaf ta'uu mala. Akkasuma immoo wanti nuti baasnu sun yeroof keessattuu hanga galiin keenya dabalutti wanni nuti itti baasnu waan muraasaaf ta'uu danda'a. Cinqiinis uumamuu danda'a. Maaliif wanta kaayyootiif yoo deemnu wantoonni hedduun isaanii cinqitu. Garuu cinqiin sun yeroo gabaabaa akka ta'e beekuu danda'uu qabaanna. Baasiin nuti baasnus baasii bu'uura irratti ta'uu danda'u qabaata. Inni lammaffaan baasii keenya ji'aa tarreessu. Maaliif baasna waan jedhu kana sirriitti beeku. Egaa baasii tarreessuu kanarratti namni baasii xiqqaas guddaas tarreessuu danda'u qabaata jechuudha. Baasiin tuffatamee bira darbamu jiraachuu hin qabu. Baasiin tuffatamee bira darbamu jiraachuu hin qabu. Isa qofa odoo hin ta'in baasiin keenyallee erga tarreessinee booda baasii keenya immoo kan guyyaa, kan ji'aa, kan torbanii, kan waggaa jennee qoqqoodnee qabachuu danda'uu qabaanna. Zaan akkaataa isaaniitiin qusannaa keenyallee waliin karoorfachaa deemuuf nu gargaara. Inni sadaffaan galii qulqulluu keenya beekuudha. Galiin bakka adda addaatti argachuu dandeenya. Hojjennee bakka qacaramne irraa kan argamu jiraachuu danda'a. Onlaayinii hojjennee kan argamu jiraachuu danda'a. Nama gorsinee kan argamu jiraachuu danda'a. Oor namni kennaan kan nu kennu jiraachuu danda'a. Kallattii garaagaraatiin wanta dhufu sana herreegnee hanga isaa beekuu dandeenya. Zaan amma baasii keenya beeknee jirra, galii keenya beeknee jirra. Zaan walirra hir'isnee ilaalla. Waan isaa negeetiivii yoo ta'e rakkoodhaa jechuudha. Itti yaaduu barbaachisaa irra dhaabbannee wanni ilaallu jiraachuu malaa jechuudha. So zaan kan inni afuraffaan galii dabalataa uummachuudha. Keessattuu baasii fi galiin keenya yoo waliin madaalle ta'e galii dabalataa uummachuuf carraaquun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. As dura hin eegalle ammarraa eegaluu barbaachisaa. Fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa yeroo sa'a 8 hojiirra tura, sa'a 8 immoo maalitti dabarsa? Yeroo haftee waa hojjechuuf sochi jennu. Yeroo isaa ta'uu danda'a, humna isaa ta'uu danda'a, dandeettii isaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf barsiisaa yoo ta'e, barsiisaan gosa barnootaa barsiisu, onlaayinii barsiisuu jalqabuu danda'uu qaba. Yeroo dabalataa isaatti waan biraa hojjechuu danda'uu qaba. Wanta akkasiisan. Hojjetaa mootummaa biiroo keessas ta'u hojii isaatiin, ogummaa isaatiin wanta ta'e wayii hojjechuuf carraaqqii gochuu danda'uu qaba. Ijoolleen keenya biyya alaa jirtanillee onlaayinii ta'uu mala carraa jiru yeroo dabalataatti, yeroo hafteetti, yeroo qabdanitti wanta akkasii hojjechu. Hojiin keessan immoo hojii ijoo hojjettan cinaa waan biraa isin hojjechiisuu danda'a yoo ta'e, waan biraa cinaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni shanaffaan karoora baasuudha. Egaa karoora jechuun waan baay'ee barbaachisaa ta'edha. Eessatti akka deemnu, maal akka hojjennu, yoom akka hojjennu, akkamitti akka hojjennu waan nu agarsiisudha. Kanaaf karoora gochaa haala qabatamaa jiruutiin qopheeffachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Of duratti karoora kanarratti mata duree tokkoon yoo Rabbi jedhe kan dhufu ta'a jechuudha. Karoora jechuun maalinni, akkaakuun karooraa maalinni, akkamitti qopheeffannaa, maalirratti karoorfannaa kan dura wanni kaa'ee jira. Isa sana immoo moor bal'isee carraa biraatiin kan walitti dhufnu ta'a. Kanaaf waan xiqqaarraa eegallee gara guddaatti deemuu akka dandeenyu beeknee karoora qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni jahaffaan namoota fakkaachuuf yaalii gochuu irraa fagaachuudha. Egaa yeroo hedduu akka ebalutti sirbaan morma nama jallisaa jedha Oromoon. Kanaaf akka ebalutti hin jiraadha jedhee namni humna qabuuti ol yeroo itti rakkatu jira. Amala akkasii sana ofirraa balleessu. Hangi itti jiraachuu qabnu hanga galii keenyaan ta'uu qaba. Inumaayyuu istiraateejiin guddaan galii qabnu gadi ta'uu danda'uu qabaatadha. Fakkeenyaaf yeroo tokko waan murteessuu qabnu keessaa tokko fakkeenyaaf iddoo hojiitti deemnee baasii nuti baasnu. Baasii akkasii sana hir'isuu danda'u. Fakkeenyaaf laaqana manaa qabannee bahuu nurra jira. Wanta adda addaa walitti namootaan agglomeraashinii waan kophaatti hojjechuu dandeenyu walitti fayyadamu. Alaas bakkiin itti fayyadamu sun immoo iddoo humna keenyaatti wal madaalu ta'uu danda'a. Nama ilaallee deemuu hin qabnu. Nama affeeruuf akkasuma cinqamu humna keenyaatti wal deemuu hin qabnu. Akkasuma immoo barteewwan
qarshii humnaa ol nama baasisuu danda'anirra fagaachuudha. Cidha humnaa olii bashannana humnaa olii waan akkasiitirraa fagaachuu danda'u qaba. Even namayyuu yoo gargaaru nama ebalu gargaare kunuunsa sanaa ol deemuu qabu. Fakkeenyaaf ijoolleen keenya biyya alaa jiran yeroo hedduu isa kanarratti ni rakkatu. Maatiilleen isaan jiru. Ilmi ebalu akkas godhe ilmi ebalu. Don't worry about that. Waan akkasiitiif sammuu keessan yeroo keessan wanti jechuu hin qabdan jechuudha. Kanaaf kallattiin dhimmicha ilaaluun dhimmicha sana galii keessan wajjin deema hin deemu waan jedhu sana ilaaluudha malee ebalu akkana godhe ani sanan godhe jennee waan hin taane keessa dorgommii hin taane keessa seenuun hin barbaachisu. Dorgomuu kan qabu namaan odoo hin ta'in ofii keenya ta'uu danda'u qabaata. Maaliif yeroo fi gadi jechuu danda'a. Namni yeroo gadi jedhee miidhame boru ol jedhee deemuu danda'a. Ammaan garuu nama ilaallee humnaatii ol ifaajina yoo ta'e, humnaatii ol baasne yoo ta'e, wanti nuti fiduu guddaadha. Balaan isaa boru guddaadha. Kanaaf yeroof gadi jennee boru sadarkaa guddaatti mul'achuutiif hanga danda'ame nama fakkaachuuf odoo hin ta'in ofii keenyaatiif jiraachuu qabna. Hanga baasii keenyaatiin, hanga galii keenyaatiin jiraachuu numaa yoo danda'ame galii keenya gadi jiraachuu, galii keenya gadi baasnee jiraachuun nurraa eegama jechuudha. Inni torbaffaan idaa ofirraa kaffaluudha. Egaa namni liqiin waan uumamaati. Liqiin waan uumamaati. Namni rakkachuu waa hundi namaaf hin guutu waan gaariidha. Garuu wanti liqeeffannu sun maali? Waan hin barbaachifneef liqeeffachuu hin qabnu jechuudha. Waan hin barbaachifneef liqeeffachuu hin qabnu. Maaliif idaan hirriba nama dhorka. Idaan hirriba nama dhorka. Idaan hirriba wanta nama dhorkuuf idaa keenya idaan taanetti seenuu qaba. Liqiin yoo liqeeffanna ta'e investimentii waan boru qarshii fiduu danda'u liqeeffachuu qabna malee wanta birootiif liqeeffachuu qabnu. Kanaaf idaan immoo hirriba nama dhorkaa. Namni hirriba hin qabne nama idaan irra jiru jedha. Inumaayyuu maamaaksi Oromoo tokko jira waa sadii jibbaa jedhanii namni manni itti dhimmisu ganna jibbaa. Namni niitiin waliin galle yookaan niitiin ittiin nyakkiftu ija jibbaa. Namni liqii ofirraa qabu immoo barii jibba. Maaliif namtichi ganama dhufee waan gaafatu. Kanaaf isa kanarratti sirriitti of eeggachuun nurra jiraata. Inni saddeettaffaan qusachuun barachuun nurra jiraata. Galii keenya keessatti foormulaa 50-30-20 jedhu jira. Foormulaa kana hojiirra oolchuun nurraa eegama jechuudha. Foormulaa kana hojiirra oolchuun nurraa eegama. 50-30-20 maali? 50 kan jennu kun galii qabnurra. Fakkeenyaaf namni qarshiin galiinsaa qulqulluun harkatti ji'atti argatu 10,000 yoo ta'e 5,000 jireenya bu'uuraatiif baasaa. Nyaata, dhugaatii jedhanii kiraa maal waan jennu waan bu'uuraatiif baasaa jechuudha. 30 immoo baasii bu'uuras ta'u baatu barbaachisaa ta'e shaayii bunnaa uffata dabalataa waan akkasiitiif qabaasu. 20 garuu qusannoo ta'uu danda'u. Galii argannurraa parsantii 20 qusannoo ta'uu danda'u. Amala kana gabbifachuu qabna. Namni qarshiin galiinsaa 10,000 ta'e qusannoonsaa xiqqaatu 2,000 qusannoo ta'uu danda'u qabaata jechuudha. Kanaaf waan kana sirriitti ilaallee barachuu danda'u qabaata. Akka sabaatti illee aadaan hin qabne keessaa tokko qusannaan keenya, aadaan qusannaa keenya baay'ee dadhabaadha. Garuu makmaaksa keessa qabu. Yoo ol ka'an fudhatan waan jedhu jira. Kanaaf qusannaa kana amala godhachuu danda'u qabanna. Qabxiin 9ffaa fi baay'ee barbaachisaa ta'e immoo karoora ofii gamaa deemu. Dura karoora kaa'anii jira. Galma qabnaa, mul'ata qabnaa, ergama kaayyoo qabna. Kaayyoo sanaaf karoorri qabna. Haala karoora sanaatiin deemnee jirra moo hin deemne waan jedhu kana of gaafachuu danda'u qabanna. Haala karooraatiin yoo deemne waan gaariidha. Haala karooraatiin yoo hin deemin immoo maaliif hin deemne
waan jedhu kana beeknee haala sanaatiin wantoota jiran fooyyessaa deemuun barbaachisaadha. Egaa akka waliigalaatti dhimmoota ijoo kanneen kaasne yoo guduunfinu egaa qarshiin waan jireenya keenyaaf barbaachisu garuu qarshiin suni kallattii inni itti dhufuu qabu kallattii jireenya keenyaati. Karaa sirrii ta'e, karaa qulqulluu ta'een dhufuu akka qabu sirriitti beekuu barbaachisa. Akkasuma immoo qarshiin dhufu sirnaan itti fayyadamuu danda'uu qabaannaa keessattuu umrii dargaggummaatti jalqabne amala qusannaa gabbifannee namni yerootti umriitiin odoo maatii horatiin odoo waa hedduutti hin baay'atiin namni fiigee yerootti waa qabachuu horachuu danda'uu qabaata. Nama waliitiin hojjechuu barachuu danda'uu qabaata. Namoota dureessaatiif ilaalcha pozitiiv ta'e qabaachuu fi namoota dureessaa sana muuxannoo fudhachaa gabbifachaa deemuu baay'ee barbaachisa. Amala qusannaa kan keessattuu isa parsantii 50-30-20 jennee sana hojiirra oolchuuf galii argannu dura parsantii 50 kana argachuuf hojjechuuf nurra eegama. Zaan wanna hojjennu sanarratti immoo odeeffannoo intarneetirraa ta'uu danda'a, kitaaba ta'uu danda'a, kallattii adda addaatiin dandeettii keenya gabbisuu qabna. Sooshaal miidiyaa kanatti bashannanaaf qofa odoo hin ta'in jireenya keenya ittiin jijjiiruu irraa barachuufis itti fayyadamuu danda'ama. Kanaaf miirri immoo jijjiiramuu ni danda'ama. Ani jijjiiramee nama guddaa ta'uu nan danda'a waan jedhu kuni gabbachuu danda'uu qabaata. Turtii waliin turreef baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Ergaa kana namoota hin gahin biraan akka geettan abdiin qaba. Yommuu ergaan baay'een gahu namni keenyallee hawaasni keenyallee jijjiiramaa deemaa waan jedhu kana dabaluu fi namni hunduu bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a. Galatoomaa jiraadha.